ilmi namaa kun harca'uun akka baala mukarraa dhaabatu. የሰው ልጅ መራገፍ ይቁም። Maaliif wangeelli kee waggaa 100 lafa kanarratti lallabameera. ወንጌል ከመቶ ዓመት በላይ በዚች ምድር ላይ ተሰብኳል። ጌታ ሆይ ምሕረት ይሁን። አራርነቱ ሲያኬር አራር ሰብነኩ ሲያኬራ ይህ ሕዝብ በድሎሃል። አራር ምሕረት አርግልን። እንጋ አራር ይብቃ መቅሰፍት። አራር ማረን አራር ማረን አራር ማረን። አራር ምሕረት ይሁን። አራር ምሕረት ለምድራችን ይሁን። አራር ማረን አራር ማረን። ጌታ ሆይ አራር ጌታ ሆይ ማረን። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ በናዝሬቱ በኢየሱስ ኢየሱስ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ባለከም ፖሊስ Waldaan araara waaqayyoo addunyaalessaa naqamtee waa'ee biyya keenyaaf waaqayyoon kadhatteetti. Yeroo amma keessa jirru kun yeroo ari'atamni wangeelaa guddaan gaggeeffamaa jirudha. Faarfataa Barakat Tasfaayee miidiyaa hawaasummaa irraa fagaachuusaan wal qabatee inni du'e jechuun odeeffamaa tureera. Kanneenii fi kanneen biroo bal'inaan kan isin dhageessifnu ta'a dhaggeeffattoota keenya. Nagaa isin gaafachuun dagannee nagaan keessan haa baay'atu jecha baga gara chaanaalii kanaatti nagaan dhuftan isiniin jenna. Namooti haarawaan reefuu gara chaanaalii keenyaa dhuftan baga nagaan dhuftan jecha chaanaalii keessan kana sabiskiraayib gochuun maatii chaanaalii keenyaa tahaa akkasumas odeeffannoon ariitiin yeroon akka isin bira gahuuf mallattoo bilbilaa tuquun nu hordofaa isiniin jenna. Gara odeeffannoo keenyaatti dabarreerra. Waldaa araara waaqayyoo addunyaalessaa naqamtee waa'ee biyya keenyaaf waaqayyoon kadhatteetti. Waldaan kun yeroowwan adda addaatti biyya keenyaaf saba keenyaaf kallattii garaagaraan kan dhaabbatan yoo ta'u yeroo rakkinaatti harka qalleeyyiidhaaf deeggarsa gochuun namoota biyyarraa buqqa'an deeggaruuf akkasumas dhibeen hammaataan COVID-19 jedhamu yeroo biyya keenya weeraree saba keenyaaf waaqayyoon kadhataa turaniiru. Egaa hammas haalli biyyi keenya keessa jirtu yeroo ammaataadha. Kanumarraa ka'uun abbaan mul'ataa fi hundeessaan waldaa araara waaqayyoo addunyaalessaa naqamtee namni nuti baay'ee jaallannu raajii Masarat Taayyee waa'ee biyya keenyaaf imimmaaniin waaqayyoon kadhataniiru. Egaa waaqayyoos arraba nama kanaan ni dhagaha. Waaqayyoo nama kanaan biyya keenyaaf dhaabbataa jira. Ammas kadhannaan isaaniin dhaga'ee waaqayyo saba keenya akka gargaaru biyya keenyaaf irree araara isaa akka kaasu ni amanna. Egaa sumaan dhaamsi nuti dabarsinu amantoonni guutummaa biyya lafaarra jirtan yeroo ammaa kana viidiyoo kana kan dhagaa jirtan waa'ee biyya keenyaaf waaqayyoon haa kadhannu. Viidiyoo kana hiriyoota keessaniif qoodaa adaraa haa kadhannu jecha odeeffannoo dabalataa yeroon akkasiin bira gahuuf sabiskiraayib godhaa. Waaqa abboota keenya amantii kan raajotaa kan ergamoota arras waaqayyoo keenya kan taate የቅድመ አባቶቻችን አምላክ arras kan jirtu bara baraan kan jiraattu deebitee kan dhuftu የነቢያት አምላክ ዛሬ ያለህ የነበረ araar ተመልሰም የምትመጣ araar ምሕረትን አርግልን። siifan kadhadha dhiiga olichaatiin ጸልይልሃለሁ። በዚህ ጊዜ furri waaqayyoo gara kee dhufu amma የእግዚአብሔር መንፈስ ይምጣ ወደ አንተ ወደ አንቺ sirraa dhufu ይምጣ ወደ አንተ ወደ አንቺ obboleessaa sirraa dhufu ወንድሜ ወደ አንተ ይምጣ obboleettii sirraa dhufu እህቴ ወደ አንቺ ይምጣ abbaa koo haadha koo sirraa dhufu አባቴ እናቴ ወደ አንተ ወደ አንቺ ይምጣ siyaa tochoosu ያንቀሳቅስ abjuu kee nagaa kee adeebisu ህልምህን ይመልስልህ ሰላምህን ይመልስልህ nagaa kee adeebisu ሰላምህ ይመለስ sirraa dhufu Yeroon amma keessa jirru kun yeroo ari'atamni wangeelaa guddaan gaggeeffamaa jirudha.
ari'atamni wangeelaa kun yeroo duraan ture caalaatti humni dukkanaa hojii isaa babal'ifataa kan jiru hafuurichi seexanaa ijoollee waaqayyoo wangeela babal'isuu irratti bobba'an irratti miidhaa guddaa geessisaa jira. Haa ta'u malee mo'ichi kanuma ijoollee waaqayyooti. Egaa yeroo darbee hojjetaa wangeelaa daawwataa jirtan kun utuu wangeela lallabaa jiru magaalaa keessatti bifa kanaan reebichi hamaan irra gaheera. Egaa obboloota koo yeroo hamaa kana keessatti jabaannee waaqayyoon haa kadhannuun dhaamsa keenyadha. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon keenya caqasaa kan jirtan chaanalii keessan kana saabskiraayib godhaa odeeffannoo haarawaa ariitiin akka isin bira gahuuf mallattoo bilbilaa tuqaa maatii chaanalii keenya ta'aa isiniin jenna. Xumura irratti odeeffannoo nuti isin dhageessifnu faarfataa jaallatamaan Barakat Tasfaayee miidiyaa hawaasummaa irraa fagaachuu isaan wal qabsiisee namooti baay'een inni ni du'e jedhanii yaada garaagaraa kan kennaa turan yoo ta'u guyyaa har'aa kana Barakat Tasfaayeen callisuu isaarraa gara miidiyaa hawaasaatti dhufee akkas jedhee dubbateera. Du'a koo kan labsu seexanatti hima ani waaqayyoon isa nagaaf umurii naaf kenne nan faarfadha. Isan amma ta'eef caalaa isaaf ammayyuu sechin ta'eef tajaajila. Isa caaluuf of qopheessaan jira. Sechin darbee tajaajila jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa irratti barreesseera. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon saayitii kanaaf qabannee dhufne kanuma hanga ammaatii gidduutti gara chaanalii keenyaa kan dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jecha chaanalii keessan kana saabskiraayib gochuun odeessa wayitaawaa kiristaanaa dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Odeessa biroon hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa.